Ashamaa jaalatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nageenyi Oromiyaan argachuu qabdu akkuma itti fufetti jira. Shaneen bakka jirtu maraa tarkaanfii fudhatamaa jiru eessaa jirti? Godina Arsii ganda Simbiixee iddoo addaa Gaa'oo Goobaa bakka jedhamutti shanee hedduun tarkaanfii fudhatameen daaraa ta'uu maddi amanamaa odeeffannoo keenyaa nuuf hiriira. Kana malees Arsii aanaa Jajuutti qaamolee ergamtoota diinaa ta'an miseensota shanee kan uummata keenyarraa dhalatanii keessatti guddatan harkaa dhangaa afaan isaan kaa'ee ciniinanii nyaataa jiran booji'amaniiru. Dabalataan miseensi ABO shanii lama godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruutti raayyaa ittisaatti karaa nagaa meeshaa guutuu waliin harka kennachuu odeeffannoo argannee jirra. Oduu wal fakkaatuun gara naannoo Amaaraa finxaaliyyiin faannoo barbaadaa jiraachuu dhagahameera. Jarreen kun gargar tatamsa'aa jiraachuu fi ooppireeshinii raayyaa ittisaa biyyaa eegalee jala dhaabbachuu dadhabu karaa bilbila isaanii erga waliif dabarsaa akka jiran odeeffannoo isaaniirraa hubatameera. Haala raayyaan ammatti eegalee jiru jabaadha. Jarreen dhumaatii ishee isa dhumaaf qophaa'aa jiraachuu kanaa achi karaa nagaan harka kennachuuf of qopheessuu akka ta'e oduu keessanuu qaqqabee nuuf ifoomseera. Egaa dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya qophii qabannee asumarraan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.